Ayah kafuun kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii jaalalaa akkam jirtu nagaa jirtanii nageenyi keenya lafaa fi bakka jirtanitti laggeen fi gaarreen jiru hunda qaxxaamuree isin biraan hanga isin jechaa akkam jirtu. Ayyaadhaami nutis jira isinis bakka jiraattanii isin jala akkam baduu kiyyaaf immoo ifama jalqab biraan bisaa isin jechaa akkasuma immoo biraan maal fakkaataa biraan kun kan jaalalaa kan gammachuu kan badhaadhinaa kan hunda keenyaa kan milkaa'inaa kan warra keenyatti milkaa'u warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis hunda keenyaaf karoora milkii nu haa ta'u isiniin jechaa akkam jirtu baluunis daa'ima isin qabda garuu amma kana baachuun immoo amma baay'een barbaachisu diraasii baachuu barbaadanii maal bakka daa'ima baatanii inna bakka daa'imni aga daa'imni dhufutti hawwaniiti diraasii baatanii kanaaf isiniin jedhaa baduu kiyyaaf immoo dhiifama dhugaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ijaaf qalbiirraa naan bisaa isiniin jechaa dhiifama isiniin jedha gadi jedhee kanaaf baluun immoo viidiyoo gaggabaabduu guyyaa darbe keessa isiniif hojjechaa turte bakka nan hin jirretti hojjette maaliif akka carraa ta'e yaa'u hin jiru naannoo hin turre kanaaf ani dhiifama isiniin jechuu barbaade kanaaf immoo har'amee baluun nageenya waaqaa isin haa gaafattuuti waan gabaabduu wayiitiin nuufsi walitti deebinaa akka baluun nun arginetti kanaaf mee nageenya gaafattuutu gammokeetti ayyee akkam jirtu maatii keenya nagaa keessanii nuti nagaa jirraa galanni waaqaffaa ta'u kaasiin nu ga'e waaqayyoon alfaatu sinoo naguma nuuf jirtu jajjabaattu jiru simbira maal fakkaatti isiniin jennaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka kan biyya keessas biyyan baas jirtan ta'ee isiniin jennaa nuti jirra kaa galata waaqaa har'a kunoo ammoo deebinee ufnee jirraa kaasuun erga viidiyoo hojjechuu isee ji'a tokko hin ta'a ani immoo yoo akkuma kaabettanii jidduu asinii ufeen ture guyyaa tokko moo lamaan hojjette kaasuun badee jira wanna badeef garuu hin beeku abbaadhaa mucaa taanaan bakka mucaaf jiru hojjechuu bakka xaaru bakka kanaaf himire kanaaf badee na fakkaate duras xaaratu amma dura ka nama lama qofa amma nama lama kan nama sadiitis dura hojjechaa turre maaliif waan rabbiin wajjisiisee hojjenna rakkoon hin jiru sanii rabbumatu beeka namaa miti kan beeku rabbi beeka waan ta'eef xaaraan rabbumaa guutaan rabbumaa jedhanii miire hai amma ka mucaan dabalamee amma nama sadii nyaatan nama sadii nyaata kanumaan hin nyaaddu ka produsii goota waan ta'eef ati sirraa luusii godhata kanaaf badee na fakkaate garuu hin beeku sababa badee kanuu hin beeku siniin jedha egaan immoo jira galata waaqaa har'ammoo viidiyoo biraatiin ufnee jirra har'a lamaanii egaa sababbii ufneef immoo ani hin beeku maaliif kaasuutu na fidee egaa waan jumaan laallaa waan na fideef waan viidiyoo jennu malee naan jedhe maal jumaan hojjennee dheetanis fide qabdee waan gabaabduu sheetti goona shoor goonatti moo hojjennee dheetan akka waan gabaabduu waan bareeddu wayii atillee kun mormatti abaaboo godhattee sa'aatiin abaaboo garuu darbeera maali reema giseenii godhattee jirta maaliif akka godhattee har'a odoo gabbaa ta'een butamtaa jiru natti fakkaata wasu ilaalu dhugaa abaure hin bahin mucaan naa guddatu lakki hin bahu mucaan naa guddata taa'imoti ayyee banuu dhalaba malee jechaa jirti kan egaa asuma tabaaboo birraa fakkaattee naan jedheeti egaa oguma birraa akkuma beekamu tikimtiidha isheen illee ga'ee jira boqqolloonis ga'ee boqqolloon kinoo warroonni boqqolloo barbaadan immoo asheeta barbaadan keessa kam akka barbaadan gara keessatti illee na dubbisaa na barreessaa rakkoon qabu isin ifan eega maaliif harka keenya jira ganaan keenya burreedha waa hunda fiduu danda'a kanaaf asheeta baaqilaas barbaadan boqqolloo soon barbaadan ataras qamadii wama barbaadan kamuu nu gaafadha guutuudha biyyi teenya asheenni qamadii ni nyaattama sukkumatanii biddaanatti duraan akkanatti sukkumanii nyaachaa turre amma hin beeku malee amma boqqolloon ga'ee beeqalaanis ga'ee sarrisi ga'ee kan biraa malee talbaa nyaattamu innaa wanta na barbaadan asheen talbaa nyaattama nyaatan nyaattee beektati talbaa nyaatan dhugaa nyaatu asheen talbaamu ni nyaattama mee gaafadhu kabajamtoota jaalatamtoota keenya talbaan akkamiyyuu wandirraa fayyada firee talbaatu beektani gaafadhu firee nan beeka garuu akkamitti akkam ta'aa hoo ga'u talbaamu antee beektu gizee kee baadiyaa turte sanitti biyya keenya talbaan ta'u qaba ta'ee gizee nuti xiqqishuuti jira malee gizee kanaan nuyyuu ooman ala eere nana ni yosan godanaatti argite malee hayyee egaa video le nuuf gara kaasutti sin dabarsinamee maali amma fi viidiyoo waraabnu ijaaf qalbii irraa nu hambisaa jechaa baluu
viidiyoo hojjechaa ture jetteeti kaleessa galgalallee naan lolaa turte. Ani hojjechaa tureetu viidiyoo hojjettu hin naan jette. Kanaaf immoo viidiyoo nan hojjedhaa har'a akka carraa ta'etanii taasii hawwatutu jira. Kan nama tolu jechuudha gara biraatiin achi sasaan deemuuf bara ture. Kanaaf immoo waan gabaabduu wayitan qaba. Baluun akka nama gaariitti immoo wanna kan ministeera isinitti hima. Baluun oduu narraa bukaatee deemte sidaanatti tolaa ture amma narraa waan biraati. Kanaaf akkasumatti baluu ija qabeetiin waan wayii isinitti agarsiisadha. Wanni isaan isinitti agarsiisu baluun immoo sapiraayiz godhuu na gaara. Sapiraayiz ilaaleen sapiraayiz wanni godhamu wayiiti. Ijala eeggadhu gaafii nama leessite. Immoo kabajamtoota ni jaalatamtoonni keenya waan kana beektu dheetanaan murtee himaa beektuun keessanii maaliif namoonni kun immoo akkuma beektaa ka dubbiin shifiniidhaa ganii baluun ijaan agartutti akka baluun ijaan agartutti kanaaf waan baay'ee naa goote waan ta'eef baluun anis immoo iyyuu waan guddaas godhuu fi dadhabu waan tana nan godhaaf jedheetiniin murteesse kanaaf amma yoo gala kiseen harka argiteetti waan kana harka fudhattee kaattee osoo hin argin jedhee tanan harka tokko lija qabe kanaaf isa kana fakkaataa jechuudha. Yakkaan akka agarsiisin deemu dhaan. Isa kana jechuudha. Kanaaf Zaruu qal'aata. baluuni warqii dhayi. qoy inta qoy mucaa naa kennite ani immoo birrii numaa miti ani immoo warqii kennuuf hin qabaa jedhee tanan warqii kana biteef jechuudha baluudhaayi. Kanaaf gatii isaas beektu isin hundi keessanii ammaa kana isiniin jedhetti illee isinitti himu. Warqiidha. Kanaaf qoy himarra godhee tanan booda laallatta. Laal muddamtee akka fudhattu kanaaf ani bari laal kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya agarsiisu wanti isiniin jedhee fi kanaaf maaliif kanaaf gaa kabajaaf jaalalaan akkanarraa fudhattu abdiin qaba. Abdii kana immoo iyyuu Warqeen kanaa bitte. siifii miti. Naafleetii kiyyaaf hin bitee. Naafleetii kiyyaafis tana dura biteen ture. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Akka reemoo taa'etu. taa'ituma rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Asirratti kana siikira. Bakka. Dhaabbadhuutuma. Kana fakkaate jechuudha. Nama ilma namaa kennee maal kennanii fi waan humna ofii waan qabanii warqii kennaniif birrii namaa miti. Biyyattu nama birriidha waan jirtudha. Kanaaf ani immoo warqiin kennee fi kanaaf ilma biraa deebistee akkanaaf kennituufan. Kanaaf ammas gammaddee argitanii ilma kana warqii kan kenneef ishiin immoo deebitee ammas maal naa kenniti ilma biraa naa kenniti jechuudha. Kanaaf Dhugaa galatamu sirriitti. ayyee kana jaaf qalbii irraallee nuun bisaayi. Isinin jechuun jaaladhaa viidiyoolee baay'ee isinitti hin dheerechinu. Isininuuf hin jechuudha. Kanaaf Dhugaa baay'ee bareedinti. yoo immoo balleessinis ifamaa jaaf qalbii irraa nuun bisaa isinii jecha akkasuma immoo viidiyoo keenya illee sheer kompiliitii gochuun dagatinaan guddisaayi. Isiniin jenna maatii dhugaati isin maatii jaalalaati baay'ee nu guddisaa jirtu dhugaa. Kanaaf warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya alaa jirtanis isin galatoomfannaa bakka jirtanii fi lafa jirtanitti galanni keessan guddaadha. Birraan kun immoo birraa jaalalaa birraa kabajaa hunda keenya birraa bara dhufuu zooree dhufu kan hunda keenyaaf ta'u kan hundi keenya iddoo addaan hin bahin walitti deebinu waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa godhu jechaa. Kanaaf yoo yaasanii jedha gara kootiin sumaan dongoola beeksichaa baluun waan jettu dhaggeeffanne. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf ani jecha hin qabu wanta hin jedhu jechuudha. Akkanumatti waaqayyo maal siifaa kennuun jedhaa sin eebbisaa. Egaa naaf jiraadhu waggaa dhibba jiraadhu waggaa dhibba tokko jiraadhu. Egaa amiin jedha. Amiin amiin amiin. Guddaa turatana jedhani. Amiin 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 amiin. Kanaaf eebbi dheedhee sitti hawwattamu jedha warri keenya. kanaaf dhugaa baay'ee tokko dasna jedhee baay'ee tokko dammoo baay'ee bareeddi. Baay'ee tokko bareeddi. Naaf jiraadhu. Baay'ee galateeffatu jira. Waggaa dheeraa akkanumatti hojii waaqayyo nu haa jiraachisu. Sirriitti miti nu hunduma keenya wajjin nu haa jiraachisu. Kanaafuu sin jaalladhaa. Hunduma keessanii guyyuu akkanatti abbaa manaa gaarii isiniif haa kennu isiniin jenna. Isiniin jedha warra abbaa manaa qabdanis immoo iyyuu warri qabdes.
Ayyee nama falcha. Kana sini pakai kana kakasu kana sini jira. Sinan jaaladha. Egaa kasu muddamee jira. Mana orang no deemu fi maaltu namatu boqote achi awwaala isaatii ga'ee jira. Kanaaf viidiyoo jenna naan jedhe nan dide malee ani ganama kana seene dhugaa baay'ee tokko natti bareedee baay'ee das nama jechuudha. Isinitti mul'atti ta'a. Warqiidha jechuudha. Egaa baay'ee tokko bareeddii kanaaf taasifaa jecha qabu. Ani immoo warqii kan qabu garuu maali ilma ani immoo filoo ilma keenya maqaa baasaatti isin jennaan namtuun baasnee fi maqaa nuti baasneef immoo kan kaasuu fi anaa isinitti minaa keessaa filanna. Egaa kana fakkaata isin jedha maatii keenya sagalee isinitti baay'isnu viidiyoo nagaa nuuf taa'ii nuuf jiraadhaa. Kanaaf viidiyoo keenya immoo warra sabskiraaybii nu gootan dhugaa baay'ee tokko galatoomaa ammas immoo warra bira hin geenye hiriyoota keessan biraan waggaa sabskiraaybii share laayikii nu godhaa isin jaalannaa Oromoo keenya olaa guddisnu nu guddisaa isin jenna. Egaa viidiyoon keenya kanarratti godhama nagaa nuuf ta'a nu jiraadhaa baay'ee.